Seenaa dirree daawwadhaatu keessan dhageenye gama keessan dhufne seenaa dirree daawwadhaa waa isin gaafachuudhaaf jechuudha. Mee jalqaba dirree daawwadhaa maqaa jirraa eegallu. Dirreen daawwadhaa kun akkamitti dirree daawwadhaa jedhamuu dandeessi? Dirreen daawwaatti yoo dandeesse jaarsi tokko jira daawwaa muudee Elemoo janiin asli isaa. Teessoon isaa faras magaalaa oli. Daddacha guddaa jira achi mara jaarratti jarbeche gaachaa akka wanti sanii abbootii biyyaatti ta'amire. Dirree daawwaa janiin daawwaa Elemoo muudee jana buma biyya tanaatu. Garaadaa simii damiinaa simiitti kokka sheekaatti wayii ilaala. Baabura biyya tana seenus himee magaalaas dhuftus himee dura kursos magaalaa taatii himee horii achi qubataas himee xayyaaraa samii tanarra deemaas himee daawwaa Elemoo muudee kun nama magaalaa beekuumi huccuullee gubbaarraan qabu duuti qullaa armaa gammalee. Loon hedduu tiifata loon hedduu qaba jaarsa raagaa daawwaa Elemoo muudeeti maqaansa dirree jechuun bal'oo miree amma girgiddaa isaa siyaasiniin geessu amma girgiddaa irra ijaaran malee dirree isarraa eegalamte dirreen daawwaatu. Tole mee dirreen daawwadhaa sanirraa eegalamte san booda hoo moggaasonni gandoota maqaaleen gandoota amma gandi keessa jirru kun irraa jalqabaati. Mee saniin itti hafuufnu ganda gaaraa qabri ijoollee mee kanaan eegallu akkamiin maqaan bahuu dandeessa? Bakka amma jiru sana ganda qafiidhaan ganda gaaraa